ati dubbinaan hin jenne Iyesuus Waaqayyotu uume jettee moo hin jenne? Qaal baqaalii naasofnoo wangeela irraa ta'e malee Fayyi maqaa isaatiin fayyi. Rakkoon qabu ishii ustaas boqonnaa tokko baasatiin dubbannaane. Dura maaliif na sobdare Roozaa teenya? Bakka inni itti dhalate isinitti himee malee bar inni dhalate isiniin hin jenne. Waaqayyotu uume naan jettee faraadha koo. Ishii ana akkasin jedhe miti dubbii sagalee Waaqayyooti. Soorii poolaayitii kan kootu nagatiifatee isin biratti ana akkasitti dubbachuu hin barbaanne. Ayyee dhiyeessi Iyesuus hin gaafadhu. Foon Iyesuus uumaadha moo uumamaadha? Foonsaa. Keessaa qaba daqiiqaadhas. Amma shukkaara fi mistira walitti yookiin duqqeetii fi shukkaara walitti naqeesii kenne keessaa abaxxartee natti hin deebistaa? Hin deebistanii? Ragaa malee hin dubbadhu toleen. Akkasuma amma bar foonii. Dabaatame. Sukkarri maali? Shukkaara tushii naqa ayiwa akkas keessaa gurgurachuudha. Maali kun? Shukkaara. Okay. Iyesuus Kiristoos maali? Waaqa. Eenyutu uume isa? Waaqayyotu uume naan jette reefu afaan kun lama si haa ta'u eenyutu uume? Eenyutu uume? Shukkaara moo shankoora? Shankoora irraa uumama. Iyesuus eenyutu uume shankoora irraa uumame tilaalletti? Iyesuus eenyutu uume? Dubbii sagalee Waaqayyooti. Iyesuus uumaadha moo uumamaadha? Iyesuus eenyutu uume? Iyesuus nama sagalee tokko irratti Ahmad Barsaan nuuf haa baasuti inni agarra abbaa uume achirraa baranna. Barsiisaa hoolotaa haasofsiisi khalaas. Jechuu miti kun inni sun tokko irra jira gattee akkasitti faatti dubbachuu wayya. Shaayii dhaabbadhaa. Shaayii dhaabbadhaa. Barsiisaa hoolotaa baasii fi khalaas xiqqoo inta godhe. Arroozaa tana xiqqoo niin kabajaa. Isin tun nama gaariidha. Ittiin jajjabeessu. Akkanni maalan godhaa jamaa. Sitti bilbilanii si gorsuuf. In kaasne moo roozii waan kaaste isinitti fakkaata? Not me. That's you. Hush. No. Ustaz Ahmad bana da wajina sa lifti senu de matale. Okay, aya. Ustaz Isa jirtu? Ay, Ustaz Isa ni sini jirau kan tefufa. Ya, Ustaz Yesus. Isa jirtu? Barsiisa Isa irra fanna fakkaate. Roza. Ati dhugaa dubbachuu fi fayyinatti karuu jirta dhiyeenya yaachaa jirta lubbuu kee qaqqabadhuu siin jedhani dhugaa dubbachuuf lubbuu kee oolfadhu agar
Rosa nagaa mammiti? Yaa lubbuu kee olfadhu gara tokkichummaa rabbii gara amantaa jalqaba irratti uumamteetti kootu deebisiin jenna. Islaamummaan amantaa yeroo keessa dhufe amantaa namni kireet godhe amantaa namni uume osoo hin taane amantaa rabbiin ilma namaa hunda irratti uumedha. Kanammoo battee ta'ee yaada kiristaanummaa. Tu Yesuusitti namni lubbuun isaan oolu namni Yesuusitti amanuudhaan jireenya bara baraa namni obsimee takka waaqni maali kiristaanummaa keessatti kiristaanummaan amantaa dhugaatii amantaa fayyinaatii amantaa jireenya bara baraa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan qofa fayyinaatiin jiru lammaffaa Yesuus Kiristoos waaqa ani jireenya bara baraa hin qabu bakki itti dubbate hin jiru lammaffaa irratti waaqni qaamaan sadii fayyisuu danda'u wanti dubbatan hin jiru Isa yaafataa hirti bu'aa takka waca wayii keessan jira Kruusiin qofa fayyinni Yesuus Kiristoos karaan dhugaan jireenya Abbe banadhu akkam nagaa namni Yesuusitti namanne jireenya hin qabu. Abbe. Akkanumaan ijoolleen sossobina. Okay bareeda abbe ko. Please. Nama guddaa akkam naguma? Nagaa Yesuus Kiristoos siniif haa ta'u. Akkam fayyaadhamti nagaa Yesuus Kiristoos nagaa qaba. Nagaa galata Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos nagaa qabaan jedhe. Kiristoos nagaa kenna jireenya bara baraa kenna akka sagalee Waaqayyoo jedhutti maal jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 27 irratti ani nagaa siniifan kenna nagaa inni ani kennu akka biyya lafaa kennuttan kenna miti ani nagaan kan koo kan bara baraati jedha Yesuus. Lakki an nagaa fiduudhaaf hin dhufne biyya lafaa irratti akka namoonni wal ajjeesaniifan billaa fidee dhufe jedhe sagalee Waaqayyoo wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 34 akkasuma Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 51 nagaa fiduudhaaf hin dhufne wal ajjeesisuufan dhufe jedha Yesuus Kiristoos nagaa maalii qaba? Yesuus Kiristoositti in amanne dhugumayyuu du'aan arrayyuu itti faradamaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa kaastee dubbiste maal jedha? Namni Yesuus Kiristoositti yoo amane jireenya bara baraatti akka galu dubbata. Sababiin isaa Waaqayyo tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee biyya lafaaf kenne. Warri isatti amanan jireenya bara baraa qabu. Warri isatti amanne garuu ammayyuu itti faradameera jedha. Abbaa ajjeesuufan dhufe dhugaadha moo soba? Ilmi abbaa haa ajjeesu. Warri Yesuusitti amanne ammayyuu itti faradameera jedha. Dhuguma billaa fidee dhufe. Sababiin isaa jalloota kan ittiin hadabu billaa isaa fidatee dhufeera. Akkas kanaafuu nagaa fideen dhufne qaale. Jalloota kan ittiin hadabu dhuguma billaa qabatee dhufe. Sababiin isaa namni Yesuusitti ofii isaatiiyyuu jireenya hin qabu itti faradamaadha akka sagalee Waaqayyoo. Kan akkas jedhu ragaa naa kenni ragaa malee hin dubbannu kan jalloota ittiin billaa fidee dhufe jedhu ragaa naa kenniin jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 baasiiti. Jalloota ittiin adabuuf kan jedhu ilma kanatti kan amanu kan jedhu sin jenne jalloota ittiin adabuuf billaa fidee kan jedhu ragaa naa kenni. Ati jechaadha. Itti amantee fayyuudhaaf immoo ijoollee dogoggorsuudhaaf kan kaasaa jirtu sagalee Waaqayyoo qajeelaatti dubbisi. Lakki sagalee Waaqayyoo ati ijoollee dogoggorsuudhaaf lallabaa jirtu ijoolleen akka qajeeltu gochuufan sagalee Waaqayyoo akka dubbattu kana miti. Sagalee Waaqayyoo jechuun hafuuraan gaafa guutan. 3:16 baasii dubbisi. Sattamanuudhaan fayyina argamaa satti yoo amanteen fayyita. Maal jedheen itti amana Yesuus Kiristoos? Fayyisaa ta'uusaa, karaa ta'uusaa, dhugaa ta'uusaa, jireenya bara baraa ta'uusaa, namni isatti amane akka fayyu, namni isatti namanne ammayyuu akka itti faradamee jiru. Yesuusiif jireenya inni kenna. Yoo Yesuus Kiristoositti amante jireenya bara baraatti galta. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Warri Yesuusitti amanan jireenya bara baraa qabu. Eenyutu Yesuus mataa isaatiif jireenya kennaan siin jedhe. Sabboontu wangeela Yesuus Kiristoosii eenyutu uumee jettee gaafataa turte Yesuus Kiristoos ofiisaayyuu uumaadha obboleessa. Eenyutu Yesuusiif jireenya kenneen jedhe jireenya kan Yesuusiif kenne. Yesuus Kiristoos ofii masaayyuu jireenya baasi kutaa sana wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 baasi. Boqonnaa 5 lakkoofsa 27 naa baasi sabboontu yoo si mijate qoy yookaan iskiriinshotii barbaadde sagalee Waaqayyoo jiraataadha. Billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba. Warra jallisutti itti faradama. Kanaaf qixa sirriidhaan dubbisi sagalee Waaqayyoo. Akka itti qoostu mini sagalee Waaqayyoo. Bareeda deebi'een jira obboleessa kiyya abbaa.
እሺ Mee wangeela Yohaannis boqonnaa shan lakkoofsa 27 naa dubbisi yoo sii mijate. Ofuma an silkii tokko qofan qabadhee jira naan mijatu anaaf. Isiniin baasu. warri moddateraana guddisaa yalla haa ta'us. Boqonnaa shan lakkoofsa meeqa? 27. Bayyee kunoo haa dubbisu mee kanumayyuu. Maal jedha kun? Abba maal Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef dubbisaan jira. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf jedhe. galatoom. Eenyutu gooftummaa kenneef? Waaqayyo abbaarraa fudhate gooftummaa kana. Galatoomi. Waaqayyo abbaarraa fudhateemi? Eeyyee. Okay, gooftummaa kana deebisee hin galchamoo kan bara baraati sarkatti hafa? Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa dhufe Anamma waa'ee biyya lafaa dhufuu isaati gaafachaa hin jiru. Gaafa biyya lafaa dhaga'i sittan himaa dhaga'i sagalee Waaqayyoo akkasitti kutaa tokko qofarraa kan haasa'u miti wal qabatee deema waan ta'eef gara biyya lafaa yeroo dhufe yookaan hin galchu. Hin galcha yookaan gara biyya lafaa yeroo dhufe abboomamuudhaa fi akkumaatti ajajamuudhaaf dhufe. Gaafa deebi'ee ol ba'u garuu waaqummaa isaa guutuutiin aangoo faraduu akka qabudha. Sagalee Waaqayyoo keessatti kan dubbatu kan inni nama ta'ee foon uffatee sooba cubbuu koof cubbuu keef yakkaa keenyaaf gatii kaffaluudhaaf nama ta'ee foon uffate maleessa inni waaqummaa isaa tuttirrate jechuu miti. Gara biyya lafaa kan dhufe sababii cubbuu namaa gatii cubbuu namaa kaffaluudhaaf dhufe boleesso. Kanaaf ati yoo Yesuus kanatti amante jireenya bara baraa qabda jallisuuf deemta taanaan garuu ammayyuu warra isatti namannetti faradameera. Sagalee Okay, abbaa milkii mee waliin haa dubbannuti suuta miira keessaa baaka. Mee Yesuus Kiristoos sababii cubbuu ilma namaatiif kan biyya lafaa dhufe kan inni jedhe mee ragaa naa kennaa wangeela keessaa. Eeshi akka gootani. Mee wangeela inni kun immoo bareedaadha kaa. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 baasa. 3:16. Gadi qaba. Eshi mee maal jedha kun? Eeshi Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti jedha. Oluma butaa. Meerree sababii cubbuu ilma namaatiif kan dhufe kan inni jedhe. Oluma butaa wal qabatee adeema sagalichi. Butaa fayyaa ta'a. Hin baatanii. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaa gooftotaati. Fayyisaa ilma namaati Yesuus. Nama sattamane. Mee dubbisi maal jedha kun? Qabatee adeema. Kam? Ol butaa. Kamiif kamtu wal qabatee adeema maal jedha? Lakki. Ol butaame. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu ammayyuu itti faradameera jedha. Argitanii? Qoyeeti. Kanaaf namni isatti namanne firdii jala akka jiru isatti amanuutiin qofa jireenyi bara baraa akka argamu ibsa obboleessoo soba nutti hin sabbakinaa gaaree waan nuti hin gaafanne qofa malee waan biraan barbaannu kan barbaannu sababii cubbuu ilma namaatiifan biyya lafaa dhufe kan Yesuus Kiristoos jedhe naa fidiinsiin jedhe kun Yesuus hin haasofne haasaa Yesuus miti kun haasaa Yohaannis haasa'aa jirudha haasaa Yesuus Kiristoos haasa'e ragaa naa kenniinsiin jedhe. Jiru sagaleen baate kana laa waan gaafa mataa dheedan nuti koo isin markaa fixuudhaaf ragaa waan isin jettan hunda isinii baafnaa beekaa isin markaa fixuuf isin
wanti isin qabdanii jirtan kanumaan nama baqattu. Buustanii raawwattanii akka jettu moo? Ishii yoo buunutu buuse ta'e haa ergatamme namni tokko qubatti hin buufne wanta akka jedhu hin jiru nu bira. Namni tokko qubatti buuseera ta'e naan ittan gaafatamaan. Namatti buuse ta'e yoo ta'e ergata. Gaafii keenya kan duraa irratti deebina Yohaannis tokko banaa. Akkamitti Yesuus Kiristoos akka gara biyya lafaa dhufee hin argitu. Yesuus Kiristoos durarree akka jiraachaa ture ni hubattu. Eessarraa? Ati silkiidhaanii firaachisaniiru. Yohaannis. Yohaannis. Haa sabaan kiyoo. Yohaannis hin jirtu nagaamu. Xaap akkaan. Hayyee nuti kan isin duukaa fiignee ragaallee lafa isin jettan isinii baafnuu fi sababii maal ta'eef beektanii isin hirkaa fixuuf wanni isin qabdan kanuma qofa waan ta'eef. Wangeela Yohaannis 3:16 qofa beekan isaan amma 3:16 baasii 3:16 nan baaseef hogguu baasa wanni jedhan achirra hin jiru. Baqachuu malee maaltu jira ree? Lash dafanii. Akkasii beekaa. Wanni isin harkatti qabattanii jirtan Yohaannis 3:16 qofa. 3:16 Yesuus Kiristoos dubbate. Nama dubbate. Iyyuu kan hin beekne ragaa bahaa fi jira.